Ashama akkam jirtu? Hundumti keessanuu bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isin haa qaqqabsaniin jecha. Hedduutu akkanatti dhaga'ame har'a. Kan durii ol natti dhaga'ame jechuudha. Maaliif jennaani eessuma dhandhaqoe na dhibee kanaan eessa dhandhaqoe ofii keenya biyyaa baane biyya namaatti akkanatti rakkachaati jirra. Obboleewwan keenya biyya jiran maatiin keenya biyya jiran har'arra boru jijjiirama borurra iftaan jijjiirama hundumti keenya afaan qabannee jirra. Yoom akka sirreeffamu naa galuu didee dhugaa baay'ee tokko natti dhaga'ame. Dhiifama dhugaa arguma ganamaa of qabuu hin dandeenya irraani. Maaliif jennaan ijoollee lamaan akkasitti ajjeessan dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa rabbiif jennaan. Qoyee isa dhanname garam dhanna. Bararree akka allaatti waaqa baanamoo gara haadha keenyatti deebinamoo eessa dhaqamee fakkeenyaaf mee garamuma dhaqanii eessa dhaqan qofforanii lafa seenanii eessa dhaqamee uummanni eessa dhaqa mee eessa dhaqan mee anna dhibee kanaaf bakkuma dhaqantu na dhibee baram waanuma jedhu dhabe waanuma dubbadhu dhabe dhugaa rabbii. Daa'ima ammasii qo'i mucaa kana dura akkasitti ajjeessan nama ajjeesee qabamee akkana ta'ee qabamee jedhanii ajjeeffamee jira haadhaaf abbaa fi obbolaa fuulduratti. Har'a immoo ijoollee dhugaa rabbi obbolaawwan kiyya natti fakkaatan maaloo yaa rabbi nuu mirmannaati. Dhugaa waan dubbadhu dhabe obboleewwan kiyya natti fakkaatan daa'ima ammasii jechuudha. Mee maal godhanii mee maal waanuma fedhan odoo godhan osoo nama ajjeesanii osoo waanuma hidha hatanii osoo waan barbaadan godhanii yoo hidhan maal qaba. Yaa Oromoo akkamitti Oromoo ajjeesa afaan tokko dubbachaati akkasitti taasa'aati ajjeestani maaloo eessumatti jenna dhugaa baay'ee tokko natti dhaga'amee jira. Akkam akka ilmaanyuu saree haadha jalaa fudhatanii san akkasitti haadha jalaa fuutanii ajjeessan maaliif waliif ofii keessanii akkanatti wal ajjeestanii maaltu nutti dhalate maaltu nutti dhufe yoomuma kan taragaaga'u qoy yoomuma kan sirreeffamu yoomuma kan duuti kun dhaabbatu. Mee maaltu sitti dhaga'ama yaa jamaa odoo obboleessa kee ta'e osoo maatii kee keessa ta'e mee maaltu sitti dhaga'ama daa'ima ammasii. Nama 50 taatanii xiyyitii 50 nama lama ajjeesanii nama 50 taatanii nama lama ajjeestan akkasitti xiyyitiin tokko isaan hin ga'u waan qabdan xiyyitii hundatti fixanii maaluma namatti dhaga'ama. Ajjeesanii maaliif viidiyoo waraaban qoy ajjeesanii maaliif viidiyoo waraabanii ishee akkamitti jiraanna yaa rabbi sabrii naa kenni. Dhugaa warri du'e baafate ani halkanii guyyaa dhugaan siniin jedha har'a maaliin dhagaa boru maaliin dhagaa jedha halkanii guyyaa hirriibna wal lafaa ka'e bilbila wal lafaa fuudhe maaltu jira maaltu maaliin dhagaa jedha qattitaa biyyatti dawwalee maaltu jira maal keessa jirtan jedhee dawwala. Maaloo mataan warri du'e baafate warri rafatti jirrummoo siqiqiin duunee jirra. Akkamitti afaan Oromoo dubbachaa ilma Oromoo tokko of jala ajjeessan akkamitti obboleessi kee obboleessa ofii ajjeessa oduma Oromoos ta'uu baattan osuma saba biraas ta'e maaloo maa akkasitti ajjeestanii yoo rukuttan maal ta'a. Daa'ima waggaa 20 guun nama tokko taatanii nama 2 ta'aniiti miti nama 50 ta'aniiti. Dhuguma mootummaan dhaqa ajjeesaa jedheeniti
mootummaan dhuguma dhaqaa ajjeesaadhee mootummaan akka kanatti ne jenye ofuma keessanii wal fixxan yaa Oromoo ofuma keessanii wal fixxan keessattuu ijoolleen amma poolisii Oromiyaa taate jechuudha ji'a tokko ji'a lama osoo leenjii gahaan argatan isaantu uummata fixaa jira isaantu uummata Oromoo fixaa jira isaantu iyyeessa fixaa jira isaantu qeerroo fi qarree daa'ima iyyeessaa gadi guuree fixaa jira xiyyitii takka inde haguma fedhe yoo ta'e ko namni xiyyitii takkaan hin du'a barra akkamitti nama tokkotti xiyyitii shantamatti fixxanii ajjeestanii maaltu isinitti dhaga'ama garamitti iyyinaan na dhibe kana barra eessatti iyyina waanis gurra nu jalaa qabate silaa eewutti iyyina eewun nu dhagaa eessa seenna lafa qofforree lafa seennamoo bararree samii kana baanamoo eessa dhannamee kan wajjiin dhalanne eessa ruunnu ofii keenya biyyaa baane okkee yoo duunes yoo waan fedhe taanes okkee asumatti waan barbaanne taana ishii keessaa baane obbolaan keenya obboleessa keenya obboleetti keenya haadha keenya abbaa keenya maatii keenya eessa ol keenyu qofforree lafa jala ol keenyumoo waaqatti samiitti ol geessinu eessuma dhannamee dhugaa rabbii zim jennee dadhabne maaluma akka ta'u nan dhibee jiraan har'arra boru walaafittu maalaa jettu jennee dantaa kiyyaa miti jennee itti dhiisaa jirra hin qoorre dubbiin kun ittuma fufaati jira haga dhumaatitti eessa haadha quummanni bobba'ee galiitii dadhabee jira lammaffaa ammoo warri biyya alaa jirtan jechuudha qeerroon biyya akkasa goote qorroon biyya akkana goote qeerroon akkana goote qeerroon hojiitti jirti jettanii ijoollee kan ficcisiise warra biyya alaa jiran ofii kee mee amma ishii maatii sanii waan gootanii daa'ima dhumte tana waan gootanii kanaafuu qeerroo biyyaa kan ficcisiisaati jiru warra biyya alaa jirtan biyyeen baa keessanaa nyaata ofii keessanii akka barbaaddanitti jiraatanii jechuudha daa'imni hiyyeessaa akka kanatti gadi guurramaatii dhumaatii jira nuti gama hundaanuu biyyattis biyya alaattis biyya keessattis gara dhabee jira mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti kan dhumaati jiru nuyi Yemenitti kan dhumaati jiru nuyi bakka fedhetti Beerutitti kan dhumaati jiru nuyi namni takkitti nuu mirmatu hin jiru isin bakkuma tokko teechanii biyya isinii taragaagge biyya akka barbaadetti bobbaatanii galtan keessa teechanii sagalee hun taataniifi as baatanii gaafa biyyatti wanni tokko ta'e immoo qeerroon akkana goote jettaniiti yoo isintu qeerroo kakaase yoo isaan qeerroon footoo tokko kaasanii yookaan waan tokko posti godhanii namni waa sana posti godhe barbaadamee kinoo akka kanatti dhumaatii jira mee maal gootanii warra dhume kana mee maal gootaniif ijoollee dhumte tana har'a ijoollee duute tana mee maal gootaniif obboleessumatti obboleessa ajjeesaati jira ilaa warri nama ajjeestu jazaa kee boruuf iftaan rabbi irraa argatta waanuma fedhe osoo ta'e sabuma fedhe odoo ta'e osoo namumaayyuu ajjeese seeraan adabamuu qaba malee nama tokkicha xiyyitii 50 akkasitti ajjeesuun sinitti hin ulfaatu sinitti hin dhaga'amu boruuf iftaan hin yaaddani atis hin duuta bakka itti duutan hin beektan jechuudha keessattuu warri amma poolisii Oromiyaa taatan ijoolleen teenya jechuudha piliis nama hin ajjeesina waan barbaade haa godhu waan barbaade haa hojjetu yoo siif danda'ame seeratti dhiyeessi qaamni seeraa waan barbaade haa godhu akkasitti gadi fuutanii hin ajjeesina eessatti mirmanname eessa dhanname waggaa lama dirasii amma sittuma fufaati jira dhumaatuma jira uummanni dhumaatuma jira rakkachaatuma jira beela'aatuma jira waanumti takka bu'aan hin buune okkee eessatti iyyan hundumtuu afaan qabannee jirra boruuf iftaani matuma kiyyarra matuma keessanirra kora ishii maal goona malli maalime walajjeesuun mala fida walajjeesuun tokkummaa fida walajjeesuun jireenya fuulduraatiif gaarii nuu ta'a Amaarri duute Tigiree duute maaloon duute tani afaan keessan bantan asirratti jechuudha Amaarrisi lubbuu Oromoon qabdu qaba Oromoonis lubbuu Amaarri qabdu qaba Tigireenis lubbuu Oromoon qabdu lubbuun namseen nama hundaatu akka walqixxaatitti ilaaluun dirqama keenya kanaaf jennaani hundumti keessanuu kanarratti u'uu jedha hin dhumtan boruuf iftaan obboleessa keetti dhabda obboleetti keetti dhabda haadha keetti dhabda abbaa keetti dhabda hundumti kee afaan qabattee jechuudha waaqatti iyyadha namatti iyyadhaan jenne waaqatti iyyadha rabbi akka nurra godhetti nurra haa kaasu
dhugaa hedduu takkan ajaa hedduu takkan gubadhe siigalee kan lola keessatti du'e lolaa du'e kan waa godhee du'e nama hooftanii urufatti fuutanii harreenu gaafa dulloomte bara seera qabdii bara harreenu hidhamteeti ajjeesaniiti miti kan gatani lubbuu wajjin baasaniiti hidhanii waraabessa nyaachisan harree dulloomte jechuudha harree dulloomte faayidaarra noolle ba'aa namaaf hin baanne sara waraabessaa fi qabbee qabanii too hidhan jechuudha akkamitti hamma harree hanqanne nuyi Itoophiyaa keessatti hamma harree hanqan biyya alaatitti amma harree hanqan biyya hunda keessatti achitti ilaalanitti biyya keessan akkana biyya hundatti bar akkuma saree taane maaluma akkana nu godhe daabuma maal hojjenne nuti Itoophiyaan daaba maalit hojjenne daaban kun bakka itti hiikamu osoo jiraateen hiikanna walii galle kanaaf waliin ajjeesina wal ajjeesuun tokkummaan fidu walajjeesuun biyya ijaaruu miti biyya diiguudha malee yoo wal fixxani yoo nu fixxani eenyu lafa kanarra haa jiraatu yooma hunduma keenya lafarraa nu fixxani lafa kana duwwaatan bistanii isinoo eenyu wajjin jiraatan boruuf iftaan warri nama ajjeestanii please yaa sabaa nama ajjeesina daa'ima hiyyeessaan fixina hawwiin kiyya jechuudha hawwii mataa kiyyaa sanitti immoo obboleessa koo barsiifadhee bakkaan gaachuu siigalee akka ofii kiyyaa osoo baratin ofii kiyyaa baradhee osoo bakka yeroonni kiyya hin gahin waan nafeef obboleessa kiyya immoo bakka nan qadhe sana gahisuuf kaayyoon qaba karooran qaba daa'ima kiyya haala gaariidhaan barsiifadhee bakka gaariidhaan gaachuuf karooran qaba namni hundumtuuyyuu karoora qaba biyya keenyatti gallee hojjennee of jijjiiruuf karoora qabna yoo biyyi nagaa taane garuu akkuma koshiina namaa keessa dufuffunnu akkuma koshiina namaa dhinnu akkuma shintibeetii namaa dhinnutti hamna hundumti keenya iyyuu tanan irraafatin atis ishiinis innis hundumti keessanu jechuudha har'a akka shillaatitti ilaaltan har'a akka qaldiititti ilaaltan kun boruuf iftaan hunda keenyaaf gaarii miti hunda keenya jechuudha dureessaafis hiyyeessaafis beekadhaafis wallaaladhaafis doktoriidhaafis injinariidhaafis abbuma feetaniifuu gaarii miti yoo dhaltee hin barsiifanne yoo xaartee hin nyaanne yoo fayyaa qabaattee akka barbaaddetti bobbaatee hin galle yoo dhaltee too hin erganne nagaa jira jedhee yaadu'an kanaaf hundumti keessanu nama ajjeesina nama basaasina ija hamaadhaan wal ilaalina mee namni obboleessi keessii baratee bakka gaarii sii ga'uu jibbitu jirta namni daa'imni keessii baratee too bakka gaarii sii ga'uu jibbitu jirtani mee ollaan kee nagaan siif galuu biyyi kee nagaan biyya kee keessatti bobbaatee nagaan galuu namni jibbitan jirtani okay egaa nageenyi jiraanne maalaa goonu eessatti haa dheeffinu biyya namaatitti dheeffine biyya namaa keessa xaarree jiraanna biyya namaatitti kinoo akkanatti reef isaanii firiijii guunnee jirra biyya namaatitti firiijii guunnee jirra reefi keenya biyya keessatti immoo quraadhaa fi hallaattitu reefa namaa nyaachati jira ishii maalaa goonu eessa haadhannu yaa rabbi maan faxxarte jedhu moo eenyutti iyyiname anna dhibe kana eewutti iyyina waliin basaasina namni yoo badii balleesse seera naa gaafatamu yoo hatellee seerri waan hateef san isaa adabu lubbuu namaan baasina atis lubbuu baatta waan ta'eef namarraa dhalatte waan ta'eef obboleessa qabda obboleettii qabda maatii qabda waan ta'eef naman ajjeesina please naman ajjeesina
namni akkanatti jechuudha. Biyya namaa kushina namaa keessa jiraachaati obboleessi isaa obboleetti isaa haati kaa du'e meeqatu jira. Sinii galee maalitti haa dhaga'amu abbaa sanitti. Kanaaf hedduuta kanatti dhaga'amee jira. Jiraachuu kiyya ofitti gaddee jira dhugaa rabbii. Jiraachuma kiyya ofitti gaddee jira. Yaa Rabbi sabirii naa kenni. Anna kanaafuu hundumti keessanu please rabbii tokkichatti boodha. Waan kana ofirraa balaaleffadha. Duute akkaataa qaba bar. Nama wal loltee duuta adagaadhaan duuta. Makiina walitti bu'ee si ajjeesa. Namni akka kanatti itti tokkotti dabali mataadhaan hin duune keessaan baane horii ofiitu gadi baasanii oolaa mana maayyatii ofiitti gadi baasaniitu qalatanii qoonqoo ofiitti nyaatan bar nama maraara. Hoolaa maayyatii kee keessa baastee too qaltee nyaattu ayyaana gaara baay'ee si maraara. Horii gaafa abdaaritti gadi baastee qaltu bakka horii sun du'eetti horiin ni gadooda. Akkam amma horii hanqannanuu. Dhugaa hedduutu akkanatti dhaga'amee jira. Maaliif natti dhaga'ame beektanii kophaa kiyya bichaa jiraadhee lafa kanarra jiraachaa jiru. Sababa baay'ee jira. Tokko obboleessa hin qaba, obboleettiin qaba, maatiin qaba, haadhaan qaba, abbaan qaba. Kanarratti dhaga'amee jira. Jimmatti du'aa jira, Harargeetti du'aa jira, Baaleetti du'aa jira. Salaalee na bira ga'u jechuun dhiisu. Salaaleetti du'aa jira. Harargee Baalee na bira ga'aa jira jechuun dhiisu. Bakka hundumattuu nu bira ga'uu danda'a waan ta'eef. Rabbiin tokkichi kun waan nu uume jechuudha. Waan nu uume lafa kanarratti nu uume inni nu haa birmatu. Waan walitti nu naqee akkanatti abidda walitti nu godhee ofii keenya of fixaatii jiru. Sabni gandaa dhufeetu nu keessa seenee nu ajjeesatii jiru. Ofii keenya walitti dachaanee wal ajjeesatii jirra. Inni qabbana isaa nu haa buusu. Kana bichaan jedha wanna biraan jedhu. Kanaaf hundumti keessanu yoo mataa si dhukkube yoo namarraa dhalatte qabaatte yoo saba qabaatte yoo nama wajjin dhalatte qabaatte kana balaaleffachuu qabdan. Namni viidiyoo kana agarre hin jiru hundumti keessanuu jechuudha. Yaa Rabbi sabrii naa kenni. Ijoollee jechuun biyyaasoo xiqqaatan dhugaa 20 hin ta'an jedhee yaadu. Dhugaa Rabbi obbolaawwan kun itti fakkaatan. Afaan ogguma dubbatanii naqarsa. Ogguma dubbatanii ogguma afaan kanaan dubbatanii wanni ta'e tokko natti dhufa bara. Gadi siqi akkana garagar asiin dhayi mataa dhayi tokko asiin dhayi keessaan baane hinduu dafee. Kanaaf hundumti keessa yoo isinitti dhagahame jechuudha. Yoo isinitti dhagahame balaaleffadhaa bakka. Namni nuu mirmatu hin jiru. Addunyaan nuu mirmatu hin jiru. Itoophiyaadhaan wanni takka wanni mirmatuuf hin jiru. Garuutu yoo inni nuu mirmatu rabbii tokkicha kana bichaadha. Rabbii tokkicha kanatti boodha. Bakka. Dhugaa isiniin jedha. Hedduu nama ajaa'iba. Waan jettu si wallaalchisa. Misriyaan dhuftee si ajjeesaan jirtu. Yookaan immoo Ameerikaan dhufee too nu fixaatiin jiru. Ofii keenyaa fi walitti baanee sissaabidha. Wal ajjeesatii jirra malee bakka takkittiidhaan dhufne. Kun immoo seexana akkana nu godhe. Seexana karaarraa nu qabe. Seexana waraabessa nu gidduutti uume kan rabbiin nurraa haa kaasu. Kana bichaan jechaati jiraan. Siigalee inni har'a ajjeestan kun 10 taatanii 100 taatanii ajjeestan kun boruuf iftaan atis du'uun keenaaf. Akkuma isaa kanatti jechuudha. Sinii gala. Kanaaf Rabbii waan karaarraa isin qabee obboleessa keessan isinis sin ajjeechisiiseef waan koodee keessan dhiiga keessan akka kana gadi fuutanii daa'ima barataadha bara.
daa'ima hamma kana haadha ofiitiif abbaa ofii kee maaddii haadha ofiitiif nyaatee hin qufne boruuf iftaan haadhi isaa abbaan isaa naaf baratee naaf dabarsa jettee wajjin xaartu isin gadi yaastanii akka kanatti nama tokkitti xiyyitii 50 fixxanii rabbiin lafa hin godhin kan keessan jasaan taayituma isin eega kanaaf hundumti keessanuu kanarratti balaaleffadha hedduu garaa si dhukkuba obboleessa qabda deemee barata biyya yuunivarsiitii deemee baratu jira hojiidha obboleessi kee deemee baratu jira hundumti keenya iyyuu namni ana nan qaqqabu jedhu hin jiru namni wanna kun nan qaqqabu jedhu hin jiru maaliif jennaan sissaabuma jala bahee wal ajjeesati jira waan ta'eef ofuma keenya wal fixaati jira waan ta'eef rabbi seexana bubbee fuudhee nu gadduu gadha kana nu keessa haa baasu hundumti keessanu balaaleffadhaan isiniin jedha dhugaa emotional ta'ee jira mataan kee waan dubbadhillee hin beeku waan jedhillee hin beeku erguma ganama argee jechuudha amma ganama lafaa ka'ee argee mataan kee gonguma of nan beeku rabbiif jennaani yoo nanan waan nama aarsullee dubbadhe asumaan dhiifama naaf godhaa isiniin jedha galatooma bakka jirtanitti rabbi nagaa nuuf haa godhu yaa rabbi nagaa nuuf godhi waan nu uumte jedhaa to rabbii kadhadha kana bichaadha ciao